Yeroo itti mana amantii nutti kireessaatti gaafatutti illee namni itti kireessu. Dursahuu namni of hin beekne namni wal hin beekne uumaa akka hin qabne waan beekne. Daa'ima haa ta'uu malee sammuun isaa barnoota amantii waaqeffannaa kanaan bilchaataadha. Sochiin kareetii fi sochiin har'aa gargari jechuudha. Maddi galii keenya numa miseensa keenya kana akka ta'e. Xiiqeffatee to'ii waan isaa bira dhaabbatee akka hojjetatu diimaa kiyyaa bareedaa kiyyaa fa'aa jedhee toonii ajjeekaree jira jechaadha. Galgalas ganamas yoo sanitti amantiin kun akka quucaree baduuf qaamni isin magaalaa kanatti aanaa kana keessatti gad dhaabbattan an biyya kanarra yookaan magaalaa kanarra baddaa sarara hin deemu fa'aa jechuu jira. Simbeeka akka shira xaxxan shira keessaniif dhuftanii immoo akka shira xaxxan simbeena ganna keessantu ba'e. Dhugaadhaan hattuu tachuu wajjin deema waan Aadaa fi amantii akkamii tokko hidhanii barsiisa waaqeffatanii. yoo san kaanuma fudhanne maaliif du'a soggaa ta'e hubannoo guddaa qabaannee osoo hin taane guyyaa saniinuu nu ga'e waan ta'eef. Maal galchiree ana waa'ee lafan bulchaa. Halkan silaa halkan jedhanii gaa guyyaa ofitti waamanii atumti irraa barii jedhanii dubbii guyyaatti kennan. Saani takka akkuma ati soorata ishii waan ishii ta'u keeteef haguma gurruu ishii sun baatu ilmattaa mire gurruu guddaa keessaa waan guddaa argatta aannan gahaa argatta jechuudha xiqqaa keessatti xiqquma argatta